السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كان أرجو جدا كن مسجد توفيق نورزي كمقالة من الصورة كيس جرو أكو مقرتي رمضان كيسا وأنا كنا كنا دلقوا مجرى سبحان الله كنا نعمل كبسي سنبيك كمو مسجد توفيق نورزي مينيابوليس ك magaalaa lakkuu keessa jiru ibiddi itti qabani manumaa dhageenyee gulufaa dhufne eenyullee akka gubee maaliin akka gubee hin beekamne subhaanallah egaa waan akkanaa rabbi nu garsiisu jira kayfiin itti qabatee fi kan namni gubee riippoortiin arganne nama gubeechuullee hin dandeenyu. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين وردوسات أورميا إسلامي تلفزيون بكجير تانيتي غويا الرا رمضان غلغلة تراويح سالاني إيجار رابان إمبودا مسجيني كنا مسجيني توفيق إسلامي سنتر مسجيني قدان أدام فقادة دون غوبته أنا نسي دولاني أنا في شيخ أنا مراس مسجد كيسة تينو مسجد ركاب وداف masjida dhaqabuudhaaf masjida gubataa jiru dhaynee laaluudhaaf gama masjida oriinee masjida san laaluudhaaf achi jirra cinaan tokko gubate warri ibidda dhaamsullee hedduun isaanii asitti ori'anii asiranii kanaafuu hawaasa keenna hawaasa islaamaa mana rabbiillee nama gube hin beekamu kunu akkanatti mana rabbiitti ibidda qabanii manni rabbii gubataa jira ibiddallee irraa dhaamsan fakkaatanii amma kanaafuyyuu achi jirra mee hawaasa keenna nama kana وان مسجد ربي يرو رمضاناتين يرو عبادان سلا اتجاباتون مسجد نكنتي غبتا جيرون تنويامني كناف مي وان مسجد نكون اتين غبتي في وان ابد كون اكات تكا الله هم بكمو اما اتجرا فردوفا ورين فردوفا يرتن لا مسجد نكنتي غبتا جرا مسجد توفيق اسلامي سنتر مسجد هادون مسجد غدا دوران نورزي مينيابوليس كيس جيرو چورا مسجد أغرتي أورمو مرتي أورمو بيتنا كيس جيرتو مركز توفيقي في مركز توحيد مركز بلال دعوة سنتر إرّا فتوكي غرتني مسجد ستيرا أرغمي مسجد كان يجورا مسجد كون أما يلو أما كان مسجد قدا إرّا نمني بكامرة مسجد إجارته يرو أما كانتي بوباتي إبتي كباتي إبتدار أم سودا أورياني أسيراني كناف أبولين إسلاما وان جيرو كنا وان سيمبيسم نو كانوما دعوة يو شنتي مولته مينيسوتا مينيابوليس مغالا مينيسوتا استيتا مينيسوتا كيس مينيابوليس نورث مينيابوليس يراما مسجد غدا كيس يچودا كناف ان شاء الله كما شيخا سنت برسنا شيخ بشير شيخا أورميا إسلامي تلفزيون غباجة تاني واني تامو جلكم مالي وان راكوبا قبضمي أمتاك. I'm talking about now, like about he came in yeah. When was the last time they were because of the coronavirus, we have not been congregating in the house. So the mosques are closed as well as the church, as you know. Since coronavirus, we haven't, so it has been closed. Except we have a maintenance person. We have also another wife in Minneapolis. And we have a maintenance person that won't. I don't think he has been here. So you have a money.
manager. Or do you want us to have someone boarded up? Sagale No, you guys, okay, you want us to get someone over here to Alhamdulillah, usually Ramadan, Kaiman kesa salatan, Sagaleen dhagahamas musikaa sagaleetu dhagahame. dhagayama gisee sanii ammoo rabbi nu baase amma insha Allahu masjidumatu gubate malee haqiqaan beekne egaa waan gubellee fuuldura faddaan bahuu heddii nammu keessatti waan taane otaka keessatti gubanne masjiduma gubatee waan gubatellee mootummaan jala deemti addaan nu bahuuf deemti rifatina waa'ii godhaa masjidoowwan keenya mara insha Allah rabbi nu haa tiksu bakka jirru dhufuma eegu haga dandeenyee barakallahu fiikum wa jazakumullahu khairan. Era deebinaa eegeef. Asi dhaga'uu jirta laal dhageeffadhu. Yaa hin dhaga'ama amma dhaga'amuu jira jedhan. Yaa kunoo now is good. Sheeka suma qabadhaa irraa haasaa akkanumatti. Kana qaba. Suma qabadhaa haasaa akkasitti. Bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wad din. Obbolawani ka hordoftoofni oo IT jala jirtan marru insha Allah kunoo akkuma gartan kana masjidni kee diima gattu kaafira. masjidni keenna kan orzi qadiimni insha Allah akkuma isin gartan kana kunoo hin gubate minaa tokko inni gubate waan gubellee haga silan beekne kunoo warri ibiddaa marru bahanii as jiranii insha Allah jala deemanii investigation goona jedha waan gubee tanaafuu taqdiira rabbiiti namu keessan jiru masjidni marru silaa namni keessa jiru hin jiru masjidni qullaadha akkasin beeytanii sababa koronaatii namu keessa salaataan jiru eeydulleen keessan jirtu hatta osoo gizee namni keessa jiru taate hedduu namni rifataa hedduu ijoolleen rifatti hedduu haawwonni rifatti hedduu abboonni rifata hedduu aqliin nama maraa cabdi alhamdulillah namni keessan jiru masjiduma gogaatti yoo sababaa namallee kataatu taate haqiiqaa rabbitu beekaa masjiduma gogaa gubanii insha Allah mana rabbiiti ammoo mana fi rabbiin hin dayya'u manuma kana rabbii wayyeessuuf fuulduratti mana kana guddisuuf mala rifatina وما كيست تاني مسجد اللي إنا تكون قبته ملء دندمته إن شاء الله بارك الله ربي إنه هذا ديسسو وما متي بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا دعائي قدا من ربي إن شاء الله بكجرو تربي إنه هاتكسو مساجد وان بيتنا كيس جرو مرا ربي هاتكسو وانقل قاوني قدا ننجرو إنتم صبروا قفقا إن شاء الله ربي نهاتكسو إن شاء الله مني ربي في فيتك فترب العالمين جبات دا دعائي قدا هكذا دين إن شاء الله مساجد وان كينا كقام نفنا اللي أكا قلان قون أكا ندقن مدي هاجران إن شاء الله كنوان نمني مدي جروف يو سببانا ما كتاتو تاتي إجانا ما لعلتنين ما كيساد أبنا وانكم فاتهم ملا يو خان يبدي اسم كيساد لك أوف أما الحقيقة بينه فناف رب نهاتكسو إن شاء الله قلواني والرب في ديوان قون قامنو تسبرها إن شاء الله تسبرها إن شاء الله ربي يكونوا بيتنا مساجدوبان بيتنا إثيوبيا تقبتني قرتني هدو قبته أستورا برمچو غونه في وسني سون حق هاروت إجارة مي الحمد لله تدي بأجرا خنال لي خنورزي خنال لي بركة موهيت في تربي قوله حقيقة ربي بيكا بارك الله فني قولون جرو إن شاء الله تمسبروا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكو مغرتي انفورميشن هارا دقيني نسندك كبسيسنا أما في أكو مغرتي سورة لاتن تتو كبدي سيني يوني جدا أوكي هنا بيبقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم جبنا فلوان إن الله وإنا إليه راجعون يا أكو مغرتن مدرين كينا يرو أمات يبدي كيه فورميشن منانو كان أرجع نقول أمات سيرا
كيف اللي خير اللي أجل سكت الآن رجعين بين وان كبير بين لكن أصحاب بتكون فاير بس ترى هم رفيقنا قدوم جيراني إن شاء الله وان بدي راكي في كنا يرو جواب دوت إن شاء الله نبيس سوف جراتني تتاني أموتينو نمني مسجد كي جرو لين جرو أكو مشايخ نسيني إبسي أمدورة نانا وصال نمني ميدا من جرو الحمد لله أكاسي يو وري أما برادة مكيسة سنة ميدا رجيف كنا ليلالو نمدن دينا سيا إن شاء الله يوري نوية مي أكاسي إن شاء الله وما خير متاتي أكاس إن شاء الله كنا وري مانجمنتي خليفان فاني سجراني والسلام عليكم. أرومي إسلامي تلفزيون كبرى جدا. मैं उम्मत अभी वहाँ हागा दे गए इंफॉर्मेशन का बात है ओके खलीफा मैं वहाँ लम्बा देमा जुर्का ना उम्मत अभी सुधा मुआन हागा तगा हमें वहाँ तामियों कजरा साथ गवा उम्मत अभी والله إذا كنا مولد خنتي جبابنا جدات المسجد غيرها مالي ما والله إذا نور كذا ما نقدر نور كذا ما نقدر كانت اللي جاكت أميرة بنينا متخاين أميرة بدي كتير أميرة سنترات ما كون يدي كوان من دلالي بربايسا دلال شجار ولا بربايسا آكاش دلال يعني دلال خلنا أيه أمر بيوني أقوله دلال كاميرا اللي نقولنا آكاش أنا أبي تنتج أنا أتين بتجي أنا أبي تجي أنا تاجي والله أنا متخاين ده वो आदमी तो बने उन्हीं का नुई आके उन्हीं आना चाहिए करो का बने पर ये भी आसी के बड़ा आता काफ देवना हल्कने रा دوبا كانت تكون وقارنتنا وانا كنا خناتو نتي اركمي بكجرتني دعائي قدا ان شاء الله ربين خيرها قولوا ربين قرتي ربين كفدوك أبا رب خن نوتي رب خيرها قولوا هم جنة إن شاء الله كانت وان ريبورتي وري أما جنا investigate قولوا جراني إيجا investigate قولوا بودا وان أقام تكبوبتي أيوة على أقرتو والله ولان درا ولان قدون سنين قبتم تيجرتي أما اللي فودان اللي قبتم تيجرتي أريجا مدروا خنا يعني بكا سنة مسجدا خنا راخي يعني آرا أشراس بوسني في بدتن دام سوداف فودان ليش أفسني جراني ولان ليش أفسني جراني أما جانا إذا ما هو ولا سني في فودان سني ليش قالوا برباچسا نما سنتوب قالوا لي جنا تبربادو قبنا جت إن شاء الله وانا قد كنا خنا تطتون تدعي ميرا ولقتي قلبي جبنه أمو ربي إن شاء الله وان قدي في ساتو بيخا حكمة ساتو بيخا خيرها قدو مجنة إن شاء الله ربي خيرين وهاقدو ربي قرتي إسلام مسجدا في إسلام مقالات نجر هندا هو ربي قرتي باتي سومنا تنان ربي نجاي نسانها إيجو بكجرني قرتي إسلام هند ربي نجايها قدو إن شاء الله. إيه جزاك الله خيرا. إيه أستاذ. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ورطوطة أورميا إسلامي تلفزيون بكجيب تانيتي. بكينو أما جرخوني مينيابوليس نورث مينيابوليس مقالة لكو كيساتي مسجد هنغفا بيكانا مينيسوتا كيساتي توفيق كمسجد نمرت إرا فوري إرا بوكا إيه قبات يجار أجينه أورينه بكسان جرا
nama masjida kana gubellee akkaataa itti inni gubataa jirullee hin beekne masjiduma keessaa kaanee achi dhaynee achi jirra. Masjidni cufaa ture namni itti salaatutti hin jiru cufaadha. Salaani dhoowwaadha. Kanaaf bakkuma jirru sheeka waliin imaama waliin kaanee warra miidiyaa waliin kaanee achi jirra. Waan masjida kanallee gubee fi akkaataa inni itti gubatellee waan ibiddi kun irraa ka'ellee haga silaa waan nu beekne tokko hin jiru. Kanaaf obboleessa islaamaa bakka jirtanitti du'aayiidhaa fi masjida bira dhaabatu, masjida qarqaaru, islaamni bakka jirutti walii birmatu, haqa islaamummaan qabdu, islaamummaa waan itti ajajju walii awwaadhaa, walii ishi jedhaa, wal jala deemaa, wal qarqaaraa jetti. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا إن شاء الله. مسجدك إنا يا ربي جده أمة إسلاماتي في حواس إسلام بكجروتي ديفني بكتين ديفنا أكن والإنجراتن إسنين جنة مسجد نما ونين رجرو ورّي بالدامسو شفت إسانيتو دمي مران أسجراني وان كان قرطا جراني مالي فكا قبته مالي رأكا كأي وان كان الدبافتني غنانو تيماني ايكو تجرى بوليان إسلاما كنافو إن شاء الله توفيق أول دي جران توفيقي قدى مسجد قدجة دوران مسجد نراكا كناف أما غما شيخا سنتبرسيني شيخ منير. شيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يرون لك كنال ابتغى مصيبة نمني مسجد ربي قبقى أكا مصيبة لالما يرون مصيبة كنال ابتغى ميمال جتشو قبني ميوني جلمو مالي إن شاء الله والله واني جتشو قبن هنجيرو وانا كنا كوني سبب نمني آتو مليك قدر ربيتي نمني قا إبرا إرافو أتشو ويتين كون اللي ويت رمضان آتي وسو أكا دران سواني أما أرقمو باتي نمني أفيت كسلا أتشاف كون اللي سلا أرقمو اللي أكا أمنا كنا سوى ويجن جمتا. على كل حال قدر ربي واني قد هنجيركو قرو يونا إيقاف وإني وهي جرات وسلا واني نمني كفو برباتي كحف جراته وانت يونا إيقاف كنرى برنسا أني إذنو قد كدوك أمنا نفسي فقط. كنا فكسي جباتشو قبضن إسن كوريا المسيدة كنا ورّي وان كنا تجاجلتن وفي إذنو وان إن أرغت كسلا سبب مسيدة كنا برارو وقدوم برباتشو كحفة كنا أمبودا وفي إذنو إتقوتشو أمنا يديتوا وان يندامو كنوما نما أمبو قرتنيو نمني وان كنا دلق بديب كدلق وتاتي أبام مسجدة تودوك بؤا ربي نون ديسو ساني قرتني غرسو مدبرسا garuu waan asbaaba ilma namaa godhuu qabna yoo na eega jedhee kan dhaamu kana waan biraatiin. Jazakallah khair Sheikh. Umartuu musiibaa osoo eegin dhuftee. Dhugaa. Awwanni tun akkaataa isiin itti taa'amte beekuu baannullee masgida gubatu jaan arguu jirra. Dhugaa dhugaa. Tarii ilma namaa ta'e kaafira ta'e fi masgidni kun ifuma teeknikaala keessaa qabuun gubatee hin beeknu. Waan gartee amma duratti jennu qabnu sangaa uummatamaa warra poolisaati fi kana eegaa kanumarraa dhageenya waa akkaataan itti gubate. Inshaallah kana maaliin ibsan jarruu ibsanii hojii isaaniiti inshaallah. Jazakumullahu khairan galatooma. Hayee jazakumullahu khairan. Salaamu alaikum. Dhaggeeffattoota ta'e egaa akkuma agartan kunoo wanni deemu jiru kana halkan hirriba keessaa kaanee oriyaa dhufne inni agarra akka sagaleen hin dhagaamne waan takkan fudhannee telefoonuma qabannee ala gabbaane. Dhiifama nu godhaa yeroo sagaleen teenya ciccittallee akkasiin nu hubachaa gaa waan irra geenye maraasumaa nu isin hubachiifna. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota Oromiyaa Islaamika ammas walitti deebinee jirra bakka jirtanitti haala masgiidni Tawfiq Islamic Center tokko Kanoorzi jiru jechuun masgiida guddaa Kanoorzi jirutu gubate jecha dhageenye masgiida oriinee as dhufnee ammallee achuma jirra. maaliif akka gubate maaltu abidda takka itti qabeetti jirra inshallah nu waliin tura isiniin jenna inshallah.
Akka waan guddaatti kun hin jenne akka hawaasni illee irrifanne. Hawaasa atumaan inni dhaga'anii. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Uummata keenya kan nu caqasuutti jiru akkuma isin gartan kana ibiddi xiqqoon takka masjiida keenyatti qabattee amma dhaamsuutti jiranii waan akkasitti illee bakka hunda ol ga'ee miti. Bakkuma seensaa kana bakka kophee itti baafatan kana ibiddi achumaa qabatee jedhanii achuma dhaamsanii duuba ammaaf wanni nu qabnu akkasuma inshaallah waan deebinee ijaarru inshaallah rabbi jedhe waan akkasitti waan diigama yookaan ammoo ibidda guddaa miti akkuma xiqqaa isaati hagammaa wanni nutti himanii akkas inshaallah walumaan arguuf deemna manni rabbi ima ijaarama. Jazakallah khairan. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattoota keenya egaa akkuma hirriba keessaa baraarunee dhufneen as dhufne information gahaa hin qabnu akkuma gaa information arganneen akkuma gartee isin ibsu yaalii goona inshallah. Deebitan sheekh. Kamera bareedaa finne. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya walaga. Akkuma isin gartan akkuma reef waliin dubbanne sagalee reef wal dhagayaan turree jedhanii turtan obboloowwanii. Alhamdulillahi rabbil alamiin. Qaddara Allah maashaa rabbi waan fedhe qaddara. Masini noorzii masini hawaasni keenya guutuun Minnesota duraa bitatte suni kunoo inshaallahu cinaa tokko ni gubate waan gubellee haga sila gargar hin baane haqiiqaa rabbitu beeka wama harka namaa yoo akkana laalan akkas fakkaatti. Kanaafuu inshaallahu namni keessatti waan taane namni keessatti irrifanne namni keessatti rakkanne bildiingima cinaa tokkoon abbama fedhellee taatu wanni sun itti argamte irrifatina inshaallahu waan gubatellee harkuma namatti ijaara waan gubatellee namuma bareecha inshaallahu kaleessayyuu rabbiin harka keenya kaa'ee kama ummanni duraa keessatti cherchii godhatanii salaataa turanii ibaadaatti godhaa turan ibaadaa shayxaanaatti godhaa turanii kunoo rabbiin harka islaamatti deebise inshaallahu zamana dheeraa harkaa qabna. Ammallee rabbi masjida kana bareechisuuf deema guddisuuf deema masjiduma kana sadarkaa isaa ol fuudhuuf deema masjida qadiima maa hawaasni kiyyana irraanfate maa duudanarraa gale jechuma fakkaatti inshaallahu waan silaa ta'e fuulduraaf wal beeksifna kami masjida keenya kana dhugatti masjida hangafaa kana namni marri fuuldura duudarraa gara gale kana akkamitti kunoo ammaree aksidanni itti argame wayyeessina waliin jabeessina fuulduraaf walii haasofna baarakallahu fiikum jazaakumullahu khairan irrifatina إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خيرا شيخا. مسجد نسيركو جرتنكون مسجد أمريكا كوتا مينيسوتا مقالة مينيابوليس ورون هدو نسير قافتو جرتني عكا يفسيني قالوا في مقالة مينيابوليس مسجد توفيق نورز كان جلو مسجد أولا حواسني أورومو دراسي قدابته مسجد ثاني كوتا مينيسوتا كيسا بيا أمريكا كيسا ترجمة أكما قرتن كنجا حواسني رفتة أكما كأني أكما قرتة هرابتها رابهانين يقارو فني نمو أكتما كياسية نجرا وان فورميشن أكما دفعني يسنو بچيم إن شاء الله. سبحان الله. شين اللي كم وجه تسقبيسه. إيش ورا دورة دبيمي؟ أوكي. إيش ورا دورة جاي كم تقدر تقول تلفتن؟
Sojourlee jalaa hoggaa ol baasu laayikii emerjensii kana arganii balaasii emerjensii argan maali jennee hoggaa laallu masjiida ta'uun nu gale sahaadhufnee hoggaatti keessaa kan yaadinaa jedhanii kanaaf sahaadhufnee hoggaadhufnee baasii guddisuu dadhabanii jara guddisuu dadhabnee ummari amma daddafnee mama doortii nama hanga beenu dhageessisuu qabnaa jee abbaa fiyyaan seebbasiri guddisuu jeeni seebbasiri guddisuu dadhabee abbaa fiyyaan naasuudhaan telefoona ta'uu jeena kanneen telefoona fuudhee seebbasiri mana argarri fannoo jira telefoona hanifaadha taa'ee akkanatti duraa du'e so achi dura isaan so masjidni akkamitti eegalee eenyu dura bilbilee ibiddi isaan eegalee baruudhaaf hedduu tattaafanne so ila hanga ammaatti deebisaa sanin harkanne so amma khaliifaa Sheikh Bashirilleen as jira Abdulaziz dhufee namoonni dhadhageen dhufanii jiranii so eeg jira gaammallee akkamitti akka eegalee fi eenyu dura bilbilee akkam as ga'anii kana walumaan baruuf teenya inshallah rabbi jee jazakumullahu khairan ati ollaa kana qubatta ani abbaa kiyya ziyaaruudhaafin dhufe abbaan kiyya mana as gala duraananillee asumaan galaa ture so animma South Minneapolis gala eenyu ka namni kenna yaame fi ammoo masjida gubataa jiru arganii uummannumaan itti yaame kana nawaan irraa beenu takkallee hin qabne nama yaame hin beeynu ila hanga ammaatti eenyu naan waan akka ta'e hin beeynu so zaame qatte eegaleellee hin beeynu so cufamee waan jiruuf wata akka waan irraa beeynu hin jiru ila hanga ammaatti ayya jazaakallahu kumra kee obboleessa kiyya yaa dhugame dhaggeeffattoota kuma agartan gaa rifachuun dhufne bakka kana qabbannillee ni jirti akkasumatti kaaneetuma dhufne homaa qophii ittiin qabnu warri sagaleen asirratti hin dhagahamne qophiidha malee rifachuun manaa kaanee gulufaa dhufne kanaaf telefoonuma harkaa qabnuun isin dhaqqabsiisuudhaaf yaalii godhu jirra nu obsaa gaayoo sagaleen hin dhageeffamne taate obsumaan akkasitti irra nu taraa jenna kana qabbane Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Belian Dr. Oromia Islamic Television bakajib tanit amma solat debine. Insyaallah amma warri ibidda dhaamse irra bahanii meeshaa walitti guurataa jiranii masgiidni keenyas insyaallah karuma alaatiin fakkaataan kislaa keessan seenne kanaa keessa seennee maaltu akka gubatee fi akkamitti akka hangamta akka gubatee ilaalla inshaallah wanni nama gammachiisu namni keessan turre namni salaatu hin jiru salaanni hin jiru namni salaanni waan dhoowwameef salaanni hin jiru jechuudha akkanatti kun warri dhaamsu kunniin kun kanniini warra dhaamsu kunniin warra ibidda kana dhaamsee meeshaa walitti guuratanii amma gara mana yookaan makiina dacha'u jira warroonni kunniin kanaaf bakki gubate ammootu bakka kana kun seensa inshallah ganaa seennee isin ibsina wanni gaariin namni keessa hin jiru lubbuun namaa keessa hin jirtu namni salaatu waan hin dandeenyeef baraaramee jirama masgiidni kuni namni keessa hin jiru lubbuun namaa keessa hin jirtu turte alhamdulillah jecha inshallah hawaasa keenya wanni isin beeksisuu qabnu inshallah takka takkaan hawaasa islaamaa bakka jirtanitti masgiida duraa kutaa Minnesota magaalaa Minneapolis keessatti Oromoon hawaasni keenya hawaasni islaamaa hawaasa Oromoo ka qabaataa ture masgiida kana jechuudha masgiidni kuni masgiida awwalaati masgiida duraati masgiidni kuni masgiida hawaasa Oromootiif masgiida jalqabaa jechuudha achirraa ka'ee masgiidni Bilaal ijaaramee masgiidni Toohidaa ijaaramee masgiidni Toofiq guddichi ka ijaaramee jechuudha kanaaf masgiidni kun irraa akkanatti ibiddi itti qabatee ibiddi irraa dhaamaa jira amma walitti meeshaa walitti guuratanii warri ibidda dhaamsu meeshaa walitti guuratanii masgiidni bahee fakkaata inshallah buleen islaamaa waan isin jennu
namni keessa hin jiru lubbuun namaa keessa hin jirtu irra deebinee malee isin ibsinu salaanni taraawiyaa waan hin jirreef namni keessa hin jiru dandamatee lubbuun namaa keessa hin jirtu haa ta'u ibiddi kun maal irraa akka ka'ee fi eessa akka ka'ee maaliif akka gubate ganaa laallaa inshallah wanni isin beeku qabdan ganaa keessa laallee keessallee seennee isin ibsina inshallah hordoftoota Oromiyaa Islaamic Television ammas bakka jirtanitti irra deebinee wanni isin jennu Ustaz Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wata musiiban akkanaatu dhufte maal jechuu qabani wanni dhaggeeffattoota keenyallee gartee akka sabrii godhan namni hedduun rifate nama ka'ee osoo huccuun kaatiin qabbana keessa fiigee asii tana ga'e mara jira egaa ummanni akka tasgabbaafachamee wanni ummataan jedhu qabnu dura lubbuun namaa baatee jirti osoo lubbuun namaa keessatti ka gubatu taate waan guddaadha kanaaf wanni kun waan rabbiin fedhii rabbiitiini dura namni islaama tokko musiibaa yoo itti galte wanni inni jedhuu qabu inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun gama rabbii deebisaa waan marayyuu gama rabbii deebisaa rabbiirraa namatti dhuftecha waan rabbiin namaa qaddaree waan rabbiin masjida kanatti qaddaree jennee gamas deebisuu qabna garuu san jennee ammas hawaasa islaamaati wanni jennu wanni kun gocha namaa ta'uu mala gocha namaa ta'uudhaaf ammootu hin beekama masjidni kun namatu ibidatti qabe malee namni wanni biraa wanni itti qabe tokko hin jiru kanaaf hawaasa islaamaatti tasgabbaaha lubbuun namaa baate alhamdulillahi ka rabbiin nama keessa hin kaahin imaamni masjidaatii fi muazzinillee keessa hin turre tasgabbaaha lubbuun namaa bahuudhaaf alhamdulillahi jedha jennaan inshallah jazakumullahu khairan sheekha yaa dhaggeeffattoota keenya akkuma argi jirtan kana waan silaa irra geenne informationa gahaa isin akkuma nu dhaqqabeen isin dhaqqabsiisna ammaaf akkuma rifannee malaa gabbaaneen wama agarre isin garsiisuudhaafi akkasii gaa akkuma agartan ibiddi dhaamee jira dhaamsanii jiranii waan silaa godhaniif godhame garuu masjidni cinaa tokkoon gubatee jira akkuma agartan kana itti nu kaleessinee silaachi dabarree isin garsiisna dariishaa gama isin agartan kun gubatee karaa hulaa ol seenanii ammas gama achaanuun gubatee xiqqishu garuu masjidni cufti gubatee dhabamne haga cinaatti irraa gubatee mee warri ibidda dhaamsu kun waan silaa irraa godhanii deeman hanguma dandeenyan gaa isin agarsiifna Sirriitti waraabee jira. Eegaa waraabee jira. kun ka argu jirtan kun biyya Ameerikaa magaalaa kutaa Minnesota magaalaa Minneapolis Masjid Tawfiq ka hawaasni Oromoo yeroo awwalaatiif magaalaa Minneapolis keessatti dhaabbatanii masjida dhugumaan gartee seenaa qabu hawaasni Oromoo yeroo awwalaatiif masjidni mataa isaa godhatee itti salaataa ture isa kana akkuma agartan musiiballeen isumarra taate jechuudha mee walumaanuu waan sila taate cufaa walumaanuu ilaala inshaalla. warri achi nu dabarsanii deemnu. amma inshallah ummanni first responder ka ibidadam tumuranii deemaa jiranii خلاص إن شاء الله مسجني كنا فكاتا يو سني ملتقى سينسي سا بكي قبتس كنو بكا كوبي اتباع فتني في ستيرسي تو قبتي يو سني ملت إن شاء الله نما توقع توفي
kana fakkaata. Sorry. Kunoo seensi akkana fakkaata. Xiqqashuni dukkanaaha. Ma subhaanallah. Kunoo ruufiin isaatis gaa. Afuurri sammas ni dhahaa. Yaa hedduu afuurri dhahaa. Ruufiin isaas gubatee jira. Thank you. Sorry. Gaa akkas fakkaata inshallah. Get into there. Oh, okay. It's just the stairs. How about the downstairs? How about the basement? That's good. Okay. Okay. So are you guys gonna lock and leave now, or do we have access? Can we No. look at it? It's Or? going to be boarded up. I'm still doing an investigation, so when I get done, Okay. I can let You let us know. Okay. Thank you. Gaa akkuma agartan warri investigate godhu warri qoratu jechuudha. Amma seenanii qorannaa wayii godhu jiranii eegas booda seenuu dandeessan jedha inshallah. Hoggas seennee waan ta'e isin garsiifna. Inshallah. Gaa alli isaa akkana fakkaata. Akka nu himanitti amma beezmentii sin dhaqqabne gubbaa sin seenne bakkuma seersii san qofa. Alli isaa alhamdulillah nagaya qaba kunoo gama paarkingiitiin. Kana fakkaata masginni. Alhamdulillah rabbi baase. Gaa inshallah akkuma isin hin jenne ogguu warri investigate godhu sun yaa'e booda seennee keessa isaa daameejii fi jechuun rakkina irra dhaqqabe isin garsiisuuf jiraan inshallah. Haye. Eh? السلام عليكم. अच्छी बनते हैं Boleh selama bedu? نومات تكاب سيزيبر dhaggeeffattoota keenyaa haga dandeenyetti keessa seennee waraabuu yaalii goone duuba nu deebisanii akkuma agartan san hulaa ol seenaniin wanni takka namne karbeeta fi hulaa haga ol seenutti akka waan hulaa duraan ibiddatti darbatanii fakkaata ammas hin beekne nutti nimne namni gubee fi waan biraa gubate garuu akka fakkaatuu fi akka nu agarrutti uuma namni gubee fakkaata. Huluma ol seenaniin ibiddi ka'ee bakka sana wanni ibidda jedhamu tokkolleen hin jiru yoo silaa ibiddi ka qabatu taate yookaan beezmentii yookaan bakka ibiddi jiruun qabachuu mala garuu bakki ta'een hedduun gubatte bakka hulaa olii seenan akka waan ibidda hulatti gad darbataniiti. Nam hedduu loli. Sagaleen dhageessaa re? Nama intalli godhu nama